Egaa vaayirasiin koronaa biyya keenya seenee akka jiru beeksifamee jira. Karaan vaayirasiin kun itti darbu tuttuqaadha. Kan ofirraa hambisuudhaaf immoo qabeenya saamunaadhaan yeroo baanee gallu saamunaan sirriitti hidhachuun barbaachisaa ta'edha. Saamunaa harkatti dibannee gara 930 daqiiqaa tokkootti sirriitti keessattuu qeensa jalatti bu'uu waan danda'uuf qeensa jala quba keenya jidduu sirriitti hidhachuun vaayirasichi yoo akka tasaa yeroo deemnu yoo baanee gallu harka keenya yookaan tuqu taate gara afaan keenya funyaan keenya keenya tuqannee yeroo tokko akka rakkoon akka nutti hin dabarre akkasumas immoo namoota akka waggaa fuunuu daa'imman keenya waggaa tokko rakkoon vaayirasichi akka hin dabarreef gargaara waan jedhameef kanuma uummata keenya jajjabeessuudhaaf kan godhaa jirra. Kanaaf uummanni keenya yeroo baatanii galtan yeroo geejjibaan geessanii deebitan amma danda'anitti harka keessan sirriitti saamunaa hidhachuudhaan ofiis maatii keessanis ollaas firootas warra wajjin hojjettanis akka baraartanii fi daddarbiin kubbaa kanas biyya keenya keessaa akka hin bal'anneef waan gargaaruuf kan akka yaaltanii isin dhaamuu barbaada. Galatoomaa uummata keenya biyya keenyas waa waan kana irratti haa baraaru.